Shama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqaliiwwan fayyaa jirtu akkam naga keeysanii baga jiraatan isiniin jedhe. Egaanis naga kooti. Guyyaa lamman tokko viidiyoo isin maxxansin ture jira. Kanaafuu qofaa itti na qabee sagaleen kiyya jeeqamaa waan ta'eef kanaaf viidiyoo isin waraabuu dhabeetiin guyyaa lamaan isin irraa ture. Isin hoo akkam jirtume naguma keeysanii isiniin jecha har'as egaa barumsa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barumsichi keenya karaadha aappii tokko wal isin barsiisuuf deema. Aappicha wal isin barsiisuuf deemu kunis bilbilli saahiba keenyaa tokko yoo formaati ta'e takka restore godhe yoo kaase aappicha ofirraan qabdu keessaa ijoollee biyyatti argamaniif intarneetni gahaa ta'een argatan yeroo baay'ee wal irraa fudhatan jechuudha. Kallattiisanii wal irraa dabarfatan. Kanaaf mee amma haala kamiin yeroo baay'ee extenderiidhaani kan namni biyya keenyatti wal irra duraan CME transformerii ture amma inni dhaabbate. Kanaafuu extenderii fayyadaman. Kanaaf jechuudha mee karaa gabaabaanii yoo bilbila saahiba keenyaa formaat ta'e nuti karaa kamiin isa gargaaruu dandeenya aappicha isaa fe'uu dandeenya kan jedhu kan walitti garsiifata intarneetii tokkolleen osoo hin barbaanne jechuudha. Maaliifuu bilbilli isaa extenderii waa irra hin jirreefu nuti bilituuziidhaan walii erguuf kan nu gargaaru jechuudha. Kanaaf mee haala kamiin ka jedhu itti seenee ilaala. Isa dura garuu roonneen garraadhaan hin beekne yoo jiraatan barsiisa Oromoo Arsiidoo Laappii jedhama. Takkaahu gadaa bilisummaa ture kan jedhu chaanala lamaffaadha. Akkasuma immoo barsiisa Oromoo Arsiidoo Laappii kan jedhu telegiraam kooti jiyoon godhaa isas. Jiraanis nu hordofaa isiniin jecha. Asumaan ammoo gama barumsichaatti achi isin haa dabarsuu isiniin jedha. Aappicha keenya karaadha. Pileestoor keenya keessatti arganna. Gabaabumatti firiidha takkaa'uu tola yoo majjaana jechuudha. Kanaaf aappicha ni banna hogguu bannee jennee aappichi bilbila kana aappichi kun kan banamu bilbila formaati ta'e san irra waan hin jirreefu bilbila saahiba keenyaa irratti ni banna jechuudha. Aappicha kana pileestoor keessaa gabbuufnee ni banna bilbilicha nama sanii gargaaruudhaaf jechuudha. Aappii hedduu yoo dabarfachuuf ta'e taate intarneetii fakkeenyaaf dadhabaa ta'uu danda'a. Saffisaan aappicha barbaadu hunda argachuu dhabuu danda'a namni sun. Kanaafuu nuti bilbila keenya irra yoo jiraate karaa kamiin isa gargaarra aappii baay'ee inni gabbuusuu irra nuti aappii kana tokkocha gadi buufne isa gargaaruu dandeenya jechuudha. Bilbila keenya irratti bilbilicha saahiba keenyaa ka formaa ta'e sanii deebisnee isa gargaaruudhaaf aappicha kana gadi buufna. Hogguu gadi buufnee jenne gabbuufnee bilbila keenya irratti bilituuziidhaan aappii kamiin isaa ergina dura extenderii isaa erginame fakkeenyaaf amma extenderii send isin yoo barbaadan aappii shanii jaallee erguu dandeettan garuu haa ta'u saffisa qixa extenderii isa waan hin qabneefu nuti amma extenderii isaa erguu barbaanna bilituuziidhaan. Bilituuziin send aappika kan send jedhu hintuidha erga filannee booda jechuudha jalatti send ka jedhu nuu ba'a halluu magariisa keessatti. Hogguu nuuf ba'ee jedhe bilituuz kan jedhutuidha. Inni garuu filannaa hedduu nuu kenna. Bilituuz immoo Gmail immoo maali kallattii kamiin walii erguu barbaadan sooshaal miidiyaa namni itti walii waa ergu hunda isaas keessatti nu tarreessee jiru. Nuti hundaafuu kan barbaannu bilituuziidhaan ra'aan tana bilbilli saahiba keenyaa sun formaat ta'ee jira akka qanii kaampaanii irraa ba'uu jechuudha. Homaa irra hin jiran. Kanaaf gabaabumatti bilituuz kan jedhu kana hintuidha. Hogguu bilituuz kan jedhu kana tuyne eessa nu geessa jennaan kallattiin bilituuzii keessa nu fida. Hogguu inni bilituuzii keessa nu fideetiin jedhe gabaabumatti jechuudha. Bilituuzii keessa hogguu inni nu geessee jedhe bilituuzii keenya keessa nu galchaa hogguu inni bilituuzii keenya keessa nu galchee jedhe jechuudha. Gabaabumatti maqaadhaan nuuf fida. Maqaa isaa irratti sendi godhuu qofaan inni accept jedhee jalaa qabuu qofaan isa kana install godha bilbila ofii irratti erga dabreen booda faayil manaajarii isaa keessa seenee jechuudha. Faayil manaajarii isaa keessa deemee seenee bilbila kana erga install godhee achi booda extenderiin aappii barbaanne hunda saffisa waan qabuuf bilituuzii irra extenderii saffisa waan qabuuf isaa walii erguu dandeenya. Barumsichi keenya karaadha kana fakkaata. Waan hafe immoo isin keessa deemaan aappichaa wal isin barsiisuu dhufe malee keessa deddeema laalaa isiniin jecha hanga barumsa birootiin walitti deebinutti turtii gaarii suusiniin hin jenne aappichi pileestoor keessatti argama akkuma isin jenne maqaan isaa immoo bilituuz app sender kan jedhu kana jechuudha. Kunooti isa asirratti ni argitan jedhee yaada. Bilituuz app sender kan jedhu kana jechuudha. Pileestoor keessaa argattu isiniin jecha maqaan aappicha kana hanga barumsa birootiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin